Maqaan koo Haimaanot Barsiisaa jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe asuma magaalaa Amboo. Ayyee galatoomee egaa nuti gara kee dhufe waan ta'eef baga nu simatte kaa waan nu simatteef galatoome. Tole Haimaanot egaa daawwattoonni keenya bakka garaagaraa ta'anii Haimaanot seenaan ishee maalidha jedhanii egaa wiidhaan eegaatiidha kan jiranii mee seenaan jaalala keetii muuxannoo fi mudannoon kee maal irratti xiyyeeffata? Seenaan jaalala kootti kan koo jalqabarraa kaasee naan sinitti himu. Seenaan jaalalaa baay'ee mudannoos qaba waan keessatti rakkina adda addaas keessa dabarsinuu qabna. Jaalalannee nu baay'ee waan akka salphaa miti. Yeroo kana jedhu yeroon ani hiriyaa koo faana wal baru asuma magaalaa Amboottidha. Xiqqooshii yeroon isaas yoo deemu kan wal barree waliin taa'uu jalqabne bara 2010 waan akkasitti. Yeroo sana keessatti walii galumsiin dhufe walii gallee sanumaan bakka jaalala keessa lixne akkuma namni kamiyyuu bacha. Jaalala keessatti lixneen booddee jaalala keessatti wanti guddaan barbaachisu wal amanuudha. Yeroo ani jalqaba safaana turu sana keessatti amanamummaan isa keessa hin jiru yookiin immoo nama amanuun isa keessa hin jiru. Kanaan yeroo inni amanuu dhabuttan immoo baay'ee itti gadda. Maaffatte jaalala waan ta'eef jaaladhee itti galee kanaan amanummaan amantee dhabu kana baay'een itti aaraa ture. Sanumaan akka inni na amanuu ni gaafachaa ture. Tole jedhee san wal amanuu jalqabne. Isaan booddee wanti adda addaa gufuun adda addaa nu gidduutti uumamuu jalqabe. Sababni wal amantuu dhiisuudhaan jechuudha. Mee Haimaanot egaa namni yeroo amma jaalalatti seenu jalqabbii mataa isaatiidha kan qabu. Mee yeroo sana ati sadarkaan hojii irratti argamtamoo barattuu turtemoo inni nama maal hojjetudha? Walitti dhufeenya jaalalaa keessatti namni jiruuf jireenya isaallee murteessaadha. Wanti hojjetu bakki inni oolu fakkeenya amma hiriyaan kee kun maalirraa ka'e si shakkuu danda'a? Maalirraa ka'e shakkuu danda'a jechuu danda'a hordoftoonni keenyas. Tokko bakka ati ooltu yookiin bakka ati hojjettu hiriyoonni si faana oolan kun illee shakkii keessa galchuu danda'a. Atis immoo bakka hiriyaan kee kun hojjetu haalli hojii isaatis murteessaadha jaalala keessan keessatti. Yoo bakki inni oolu murteessaa ta'e ati sababa shakkituuf hin qabdu. Yoo immoo bakki inni oolu sirrii miti yoo ta'e immoo tarii akkas godhaa laata waan akkanaa raawwataa laata bakka badaa oolaa laata sammuu kee jeequun hin oolu. Innis kana ta'uu danda'a. Kanaafuu mee yeroo sana yeroo walitti dhuftan kana sadarkaa hojii irratti argamtamoo hojjettuudha moo barattuu? Yeroo saniif ani barattuun tureeyyuu kutaa 10 reefumanii qormaata fudhadhe. Qormaata fudhadheen booddee haala jiruuf jireenyaa keessatti hin taa'u kan hin jedhu wayii qabayyu. Kanuma namni waan akkasuma kaaffee xiqqoo wayii keessa galee achumatti wal barreessuuti. Innis ollaadhuma odduma nan hojjedhu ollaa sana hojjeta kan dhuunfaati. Kanuma irratti wal barree garuu annis satum ta'eyyuu akkan hojii sana dhiisuu barbaada yerichaaf. Yerichaaf immoo hojii sun na barbaachisa. Mana jechuudha. Hojjechuun taa'umsa mannaa kan jedhuun hojicha jalqabe. Hojicha isa kan dhiisu baay'ee nan ta'ayyuu achi booddees hojicha na dhiisan. Karaa barumsaatti hin deebi'e. Iddoo mana barumsaatti deebi'eyyuu ni shakkisaan dhiisne jechuudha. Ani garuu hojii isaa irratti hin hundoofne ani oduudha namni natti himeen xiqqoo shakkee malee ani haala hojii isaa irratti wanti ani shakkeen hin jiruyyuu. Inni hojii isaan hojjetan nan baradha yuuna sanitti. Akkas ture yaalli hojii fi jireenyi keenya. Egaa amma murteessaas deemuun gaariidha miti jireenya jaalalaa keessatti tokko ati yeroo sana taa'u hojjettee hojii kaaffee keessaadha kan hojjetaa turte achittis immoo namoonni garaagaraa si argu tarii bilbila wal jijjiiru namni kallattii tokko qofaaf miti kan walitti dhufu namoonni si kabajaa fi hojii keetiif nama si kabajuudhaaf obbolummaaf sitti dhiyaachuu danda'u kana yaada keessa si galchuu qabdaati. Hiriyaan kee kun immoo dhuguma baay'ee si jaalatu ta'e egaa namoonni garaagaraa bakka sanatti waan fayyadamaniif tarii narraa fudhachuu danda'u jedhee yaadeera jettee yaaddeettaa? Akkasii yaadeera beektaa. Akkasitti isa hubachuu dandeesseetta? Dandeera. Mucoon achitti iddoon hojjedhutti kan baay'ee walitti dhiyaatan wayii jiru. Isheen faatti kaati amanamummaa godhachuu qabda. Maaliif namantu waan akkasii irratti na ishee itti kaatu ani beeku garuu wanta keessa koonna shakka. Yeroo sanatti qaalaale haala hojii kana keessatti akka beekamutti nama funna keessummeessitu firii taate keessummeessuu qabda. Yerichatti bakka nani firii ta'ee keessummeessu haalli yaada isaatiin jijjiiramatti fakkaate. Ani bakka yeroo sitti nani dhufu iyyuu tasa dhufa hojiitti ba'e yeroo sanatti jedhamti haalli firii ta'uu kooti xiqqoo isheen hir'ata. Garuu akkan yaadutti shakkiidha. Namni faana walii galuu danda'u laata namni waan adda addaa gaafachuu danda'a laata kan jiru baay'ee shakkaa'e.
Kun waan hawaasa keenya keessa jirudha. Maamila kee fuula ifaan gaggeessuun, fuula ifaan keessummeessuun keessaayyuu naannoo bakka bashannanaa, bakkeen kaafteeriyaa garaagaraa keessatti waan dirqama waan ta'eef inni garaa kanaan si hubanne. Inni kanaan hin hubanne garuu inni wanti inni hubate namaan haalli namaan ittiin walii galaa dhufu kuni wanta sarara lafa geessu itti fakkaachaa dhufe. Kanaaf shakkiin adda addaa isatti uumamaa dhufe garuu isa durayyuu baay'isee kanarratti waliin galluyyuu. Ani keessummaa kofarii ta'een keessummeessa. Ati yeroo dhuftee natti hin qabamini jedhee ifa godheeraaf garuu yaaduu dadhabe kanarratti. Bitta kan inni yaadaa jiru nama faana walii galtee karaa biraa deemti laata kan jedhu qofadha. Kanarratti murteessee taa'ee. Mee yeroo sana walitti dhufeenya jaalala keessanii agam yeroo walii laattu? Namni hojiin kee hojii kaafteeriyaa keessa waan taateef yeroo argachuu dhiisuu dandeessan. Innis immoo hojii isaa murteessaadha siin jedhee jira. Agam yeroo waliif kennitanii waliin bashannanuun ta'anii naasa'uun wal amansiisuun jiruuf jireenya fuuldura keessanii akkaataatti fuuftan yeroo kennitee fi walii kennitanii wajjin naasoftu. Baay'ee yeroo walii kennina. Ani yeroo ani jedhu achitti sa'a booddee ture yookiin sa'a booddee yookiin sa'a dura shiiftii aan tureyyuu yeroo qabu sana keessatti isa arguudhaaf baay'een yeroo kennaaf isaaf jechuudha. Fi naani ba'uusachi kan fuudhee mana galchee manatti deebi'u isa tureyyuu. Baay'ee yeroo walii kennina teenyee naasofna. Bakka isaan booddee bakka addaan immoo waan xiqqoo keessatti turuu jalqabee akkas jaalala keessa fagaachuu jalqabneetiin booddee shakkii isaa seenise xiqqoo amma tokko jechuudha. Mee akkam taatan egaa deemsa keessa? Hordofee somaan nabiyyatti fakkaatte namni tokko naan si hordofu yookiin naan si hordofu waa si duukatti arguuf miti ture. Yeroo jetti yeroon ba'us yeroon galus hiriyoottan illee qaburraallee shakkii isaa guddina hiriyoottan qaburraallee irra fageessaa dhufe. Hiriyoota dubartootaa jechuudha. Anis bakka toleen jedhee jecha isaa fudhachuun jalqabe. Mucaa tokko bichaan itti haadha ishiinis jecha inni jedhu fudhadhuuti mee ilaali naan jette. Anis nan ilaalee nan dhiise bakka guutumaa guututti hiriyoottan ani qaburraa fagaachaan dhufe. Hobummaa koo filadhe jechi namni sunis meeriyaa faana yoo deemte yookiin waa biraatti fiddi kan jedhu shakkii laata kan jedhu nan dhiise. Sanumaan shakkii isaas hin dhiise innis. Na shakkuunsa jechuudha qophaan ba'a qophaan gala darbee ijoollee wajjin hojjennu naannoo kootti waan galaniif isaan faana ba'a isaan faana gala. Kanumaan jaalalli keenyas yeroo jabaachaa dhufee walitti dhufeenyi keenya hangan mara baay'achaa yeroo dhufutti xiqqoo wal amanamummaan dhufe. Aannan amaniini sanumaan bakka waan yaadan qabu hundayyuu hin dhoksu. Jechi bakka waan yaadee waan irratti shakkii hunda tani maayidha. Isa oltee waan akkasii hiriyoota xiqqoo immoo badaa ta'an qabu. Kanarraa fagaadhu ijoollee yaada akkasitti sitti fidan waan adda addaatti si geessan yaada waan adda addaatti si fidan kanarraa fagaadhu jedhanii tolee jedha hin fagaata sanumaan wal amanamummaan dhufe. Anis nan amane innis na amane otum jennu jireenyatti fufnees hin jira. Meegaa jireenyatti fuuftaniitiidha kan jirtan gidduu amma namoota jalqaba yeroo kaastu nama of gidduu galchuun gaarii miti jetteetiidha kan jirtu. Mee gama hiriyoota keetiin agam si deeggaru akkatti isa jaallattuuf hiriyoota isaatiin immoo warri gama isaatiin jiranoo isin akka walitti dhuftanii jaalala keessan cimsitanii wajjin jiraataniif agam sin jajjabeessu. Jiru hiriyaan na laaltu karaa lamaan laalta. Hiriyaan tokko si waan ati jaallattu si jaallachuuf deema. Tokko immoo waan ati jaallattee jirtu si harkaa buusuuf kan deemu jira. Kanaaf hin jedhee hiriyoota jaalalleewwan lamaan gidduutti hiriyaan badaa waan adda addaa galuu hin qabu. Amma hiriyoota ani karaa mataa kootti qabu hiriyoota baay'een qabu. Akka ammanan isaanitti dhiyaadhu ittiin hima waan akkasitti ture waan akka jedhetti himuufi irraa na fageessuun barbaadan karaa kootiin jechuudha. Karaa isaatiin xiqqoo jira. Adda adda nu baasuuf kan deemu baay'inaan jiru iyyuu. Oduu waan adda addaatti odeessu waanuma hin jirre jira ta'eera anitti odeessu. Yoon fakkeenyaaf amma nan ba'a yoo ta'e karuma hojii yommuu deemu daandiitti na argu yoo ta'e otoo akkan hojii sana deemu ni beeka. Otoo nan hojii sanaan gahin itti odeessu baateetti waan akkasii jira jetta. Galteetti hiriyaa kee bakka kanatti arginee abaluu faana teessee jirte. Bakka yeroo kanatti xiqqaatu haa guddatu illee hiriyoonni koo yommuu dhufanii ani iddoon hojjedhutti taa'een asoosiisa yeroo sanallee abaluu faana teessee itti odeessu. Mee isarraa ka'aniiti isatu hordofaa jedheeniin immoo jaalala keessanitti naafaniiti immoo namoonni amma hiriyaadhuma ta'anii hiriyoonni isaallee namni ofii isaaniif si'aawwan jiraachuu danda'u. Hiriyaan illee walitti naafa waan ta'eef jechuudha. San keessatti waan akkasii uumameeti moo inaaffaadhuma irraa ka'e? Inaaffaadhuma natti fakkaata malee inni waan mana gana hordofaa jedheen hin qabu oduudha jira miti. Kanuma agarreera dhufa namni tokko yaaduma isaa oddootuma hin argee kan jedhu namni tokko nama hin argeera na jedhamu
homaa yaadatti fudhatu. Ofumsaatii fi argitanii to'een manee baqaan dhiisan namni tokko malee isaanii xiqqoo ishee kanatti fakkaatti naaf fa'a. Baay'ee walitti dhufna baqa yeroo baay'ee walii kenninu kan ka'e isaanii yeroo kennu. Mee adeemsa keessa akkamittiin jaalalli keessan boora'uu eegalee egaa duraan nama si hordofsiisaa ture shakkiin jira sana irratti dabalamee immoo akkamittiin jaalalli keessan gara boora'uutti dhufe? Adeemsa keessa xiqqoo ishee tuma taa'eenyee akkasiin jetti maatiin hundi amma baranitti ga'ameera. Waliin turreerra jechuudha naannoo waggaa 2 fi 6 waan akkasii wajjin turreerra. Naannoo waggaa 2 dagee 6 bu'u asitti amala jijjiirummaa fide. Amalli jijjiirummaa isaas muca'oo wayitu tureeyyu asii hiriyaa qabdi iddoo kana isheen as dhufti. Innas dhuftee jettu inni hojiinsaa hojii dhuunfaatti bakka isaaniitti boqochuu dhufu. Yeroo sana isheenis haalli jijjiiramaa jiran hiriyaa ishee sana dhiistee mucaa kanatti siquu jalqabdi. Sanumaan isaan walii galaa dhufu ilaalika jaalalleewwan gidduutti soomni sin barbaachisu warsoowwan tasaallee hin barbaachisu. Nan gaafadheenis baay'ee walitti dhufuu jalqaban hiriyaa ishee sana dhiistee kana faana ba'uu jalqabanii yeroo kana keessatti innis bilbila kaasuu dhiisuu yeroo dura walii qabnu sanallee hir'isaa dhufe hojii irra jira kan jiru wayi dhufe bakka hojii isaas nan deema yeroo deemu narga dhufa hin ba'u kanaan kan ka'e isaan walii galuu nan gaafadhe maalidha jennaan isheen obboleettii kooti kanaaf wanti shakkitee yookiin immoo wanti namni siin jedhu tokkollee namanii naan jedhe guutumaa guutuutti. Namni waan siin jedhu waan tokko namani hiriyoota isaa baay'ee keessa dan inni anaaf inni wajjin turree booddee baay'ee kan wal jaalannee walitti dhiyaannu akka bolaatti waliin dhiyaannu jira rakkina jiru isaa itti himnee kan furru jiru hiriyoota isaa keessaa jechuudha. Namni tokkittiin gaafatanii jedhee bakka toleen jedhanii namani amanuunis takkaan hin beeku garuu nama jaalattu nama ta'ee garuu guutumaa guutuutti irratti of gatuunis sirrii miti jedha maafette si miidha booddee irratti. Ani guutumaan namaneen toleen jedhanii adeemsa keessa isaanii inni jijjiirama agarsiisu dhufe bilbilaan kaasu duratti bilbila otoon bilbiliin miti otoo waliin argine wallee bulleechuu sin danda'a. Bilbila kaasuu dhiisee yommuu bilbiluun kaasu bilbilus maal dhedheen hiriyoota isaa baasee gorsisiise. Har'a hojiirra jaan jiruuf malee waan rakkina qabu waan akkasii jira. Garuu dhoksaadhaan immoo jaalala jalqabaniiru. Ani omaayuu nama maqaan shakku waan ta'eef inni akkas godha jedhee sammuu kootti si yaadne beektaa baay'ee wajjin turmaata keenya walitti dhiyeenya keenya irraa kan ka'e jechuudha. Kanumaan otoo jedhu innis hiriyoota isaatti baasee nan dadhabee nan gorseesi homaa ta'uu didnaan booddee akka tasaa ta'ee fageenya dadda fageenya dhufe. Jechi bakka anis nan deemu nan dhiise bakkeessa mana barumsaatiinis nan qabame innis bilbiluun dhiise. Sanumaan bakka walii bilbiluunis hin dhafe. Achi booddee kaatuma jennu booddee isaatti adda ba'uun siin dhufe jechuudha. Kana gidduutti akka tasaa ta'e walitti dhufne. Ani fi isheen walitti dhufne. Isaan dura garuu ijoolleen hiriyoonni isaa jiramiti waan akka bukkeedhaan jedhanii wayi natti hin eegalanii. Akkas argine lakkii hiriyaa miti isaan akka obbolaatti miti hiriyaadhaan ajeenamni. Anis namanne bicha. Oduu alaata nan bukkee mattiin qabu. Ishee faana walitti dhufeenya qabdu hariiroon hiriyummaa qabdu. Obboleettii kooti kan jedhu jechuudha. Anis obboleettiin isaati kan jedhu nan fudhadhe. Obboleettii akkas dhiyooton ta'een fira fagootiin. Tolee tana nan fudhadhe. Saniin bakka isaan walitti dhufeenya isaanii baay'ee walitti siqarfe namni argummoo aanaan natti mu jalqaban. Lakkii akkasitti miti kan isaan yaadaa jiran kan biraati. Ati kana manaa jirtu kan biraati naan jedha. Lakkeetan nan dhiise nama lammaffaarraa nan dhagee nama baay'ee isatti dhiyaaturraa dhoksaadhaan natti himame akka inni himamne dhamee nama sanatti akeekachisni kennamee biraaf dhoksaadhaan lakkee akkas miti mana tofee waan akkasii jira toleetan nan dhiise booddee isaa akka carraa ta'eetti walitti dhufne ishee faana naa bilbiltee nani dubbiseeni maal keetti naan jette anis dhugumaasaa riyaa kootiin jedheen anaafis riyaa kooteette. Riyaa akkasi si faana jiru ishee dhokseera moo dura akka daddabaanitti itti meesheetti garuu afaan aanum faana jira. Daddabaumsa keenya mirkaneessine darbee naa bilbila inuma wal agarra. Naa bilbiltee yaa keetii maayidhaan maal si taanaan jette riyaa kootiin jedhee lakkis anaafis riyaa kooteette kanumaan qorumsaa filaataatti nan caal jedheen.
maafotte baay'ee jaan isatti intina jedhuuf na qoruuf laata maal jetti naan jedhuuf laata kan jedhu nan dhiise saniin booddee akka tasaa ta'an iddoo bakkee hojii sanan deeme isheenis hin dhufte achitti wal agarre. Isa biratti jechuudha. Inni yeroo itti hin ba'e bakkee sana gallaksee ishee faana haasofnee homaayyuu hin dubbanne baay'inaani ani hiriyaa kootti hiriyummaa bira darbanitti isaanii dhoksaadhaan mana tokko jiru. Kanaaf anumaan dubbanee mucaan inni akka hiriyaasaa sun iddoo tokko hojjetu waan ta'eef garkoo goreetti dhiisii naan jedhe tanaan anaan dhiisii naan jedhe isheetti maayyuu walii akkas hin jenne maqaan hiriyaa kooti hiriyummaa bira dabarre abbaa manaa fi haadha manaati waan ta'eef jireenya keenya jiraachuu jalqabne irraa waan ta'eef ati jidduudhaa beekte tole siifan ba'an jedheeni duras gurraa qaba waan ta'eef anumaayyuu natti fakkaanne hirichatti nannee waan ta'eef waan itti fakkaanne kan inni adda adda ba'umsa keenya ta'een sin jedha. Kanaan adda baatan jechuudha. Mee ergasii yoo dhiifama siin gaafanne maaliif akka kana keessa galee gama keetiin hir'inni akkanaa si bira tureera jedhee wanti waliin haasoftan hin jiru isaan laachanuu jaalaluma isaaniitti fufan. Wanti akkas maaliif kas taasistee waan akkas hiriyoota isaatiin gaafachisuu yaalee tureeshu. Teenye haasofneeti waan jiru hunda mee walii agallu yookiin wanti kun yookiin sobaaf ta'in yookiin dhugaaf ta'in waan ta'eef wanti dhiphisee akkasitti dhiphatu hin jiru jedheenani. Yerichatti tole jedheeti hiriyoota isaaf biraa galcheetiin booddee hin dide. Isaanii bakka yericha jaalallu isaaniitti fufanii anas na dhiisee bakka jidduudhaan bahe maafotti namni wal jaalateenii isaan wal jaalatan taanaan ani jidduudhaan baheef hir'ina jirus natti hin himne homaa wataatti waan inni dubbatee amansiisuu ga'e irratti hin jiru. Achumaan dhiisee bakka. Jireenya waliin dabarsitaniitu fuuldurattis egaa wal abdattaniitidha kan turtan. Sanirraan kaasee ati shamarranii miidhaan kun sirra ga'uu isaatti otoo jaalattu otoo amanamtuu fi otoo nama sana amantuu kiyya jettee abdattu gaafa inni kana sirratti raawwatu miidhaan sirra ga'e gama xiinsammuutiin maaltu si mudate? Inni baay'ee ulfaataadha. Yericha dabarsiisan deebisee yaadachuuf baay'ee ulfaata beektaa. Maafatte akka tasaa ta'eeti immoo wanta samoona isin tura irratti immoo wanta waraanuu irratti dabalameeyyuu saniin gaddaan dabarsee yeroo sana samoona sana jechuudha. Baay'een gaddee bakka maatiin hundi hin beeku hiriyoonni isaa hundi hin beeku hiriyoonni koo hundi hin beeku akkanaaf inni baay'ee walitti jiraannee wajjin jiru jechuudha. Kan inni naa akkas ta'ee yeroo kana mudannoon akkasii na mudatu tasa ka'ee mudannoon akkasii na mudatu baay'een gaddeessu. Baay'ee keessa kootti gaddee waan dubbanne bakka jiranitti haalli ittiin ibsan natti ulfaate. Maafotti namni tokko yaada isaatti nuuf himatu jeequmsaan himachuu danda'a. Waan akkasii ture ani garuu maayyuu natti bakka waan nan dubbadhu wallaalaan dhiisee ijoolleen obbolaan kus narra aananiiti akkananii ittiin qabamne waan adda addaa gochaa turanii akkanan isarraan fadhu na gochaa turanii wantoota sana yaadachiisu wanta akka kennaasaa waan adda addaa na fuulduraa fageessuu jalqaban akkanan hin yaadanne kanaan na gargaaraa turanii kanumaan irraan fadhee kun